Jedhan onni keessa baasuu waan hin dandeenye inni illee onni isaa keessa na baasuu waan hin dandeenyeef jalaan hatadhe jechuudha achumaan. Innaa isiin illee waan jiraachuudha murteessite. Na bira hin jiru malee jalaa hatadheera garuu nu lammanuun gaayoo ani gatii isii bira datti immoo sin barbaadu yoo jette filannoon kan isiitti deemuu dandeessa. Filannoon kan isiitti yaani nuti dhiisuu jennuun inni eessa jira? Amma gara Itoophiyaa galaara garuu Suudii jira. Suudii kaaftee Itoophiyaa galchitee gara Dubaay fidataa jirta jecha. Gara biyyan jiru keessa taaraaniin kan deen achin akkuma 500 itti kaffalee isaayyuu tola seetee as wallaahi. Laa ilaaha wallahi Itoophiyaa akkuma 500 tokko lama itti kaffalee. Addunyaa kanarraa baraati inni naannaasaa reenyu abbaa mana kanaati abdii addunyaa kana. Inde warri shamarranii dhaamsa obbolummaati. Jiruun addunyaa gabaabaadha. Hadhatee burtee gaafa dhiifni deemnu hin beeknu. Dhiirri keenya irra baay'een jaraa bahaaratu nyaatee waraana dhaqanii du'anii dhumanii nama tokkoon dhuunfadhee jiraadhaa gaafa jettu minnu sheemaayizishin minde an obboleettiin keessa jiraadhu yeroo san. Innaati qophaa kee tokko wajjin jiraatte anoo ishee. Isa yommuu uumamatti tilmaamaan dubartiitu dhiira caala. Hatamuu qaba. Allahu akbar. Allah akkamtu sadaka. Ituun nyaatiniin quufan galamu warabbal kaaba fuula saayyuu arguunisii ollaanii irratti orongaadhate yoo inni jiru arge. Yoon sila aaraa jiraadhe yoon sila bu'aa jiraadhe yoon. Aaraa sini yaaboo ani jechuuf illee waan toltu Maammadoo waddadee birri 500 hanga bileenaatitti onlaayinii irraa xalabataa jiran jabaadha warri jaarsan qabne. Sarchi godhaa xalabadhaa dhiira abbaa feetiin xalabattallaa birriin jirannaan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Achama harka fuunee hordoftoonni koo hundi keessan baga jiraattan asumaan laayik sheer warroonni maatiin aan ta'e maatiin haa ta'a. Dhugaa rabbi a'uuzu billaahi yaa rabbiitiin nu laaffisi. Zabana dhumaati rabbiin nu haa laaffisu. Namni aadaallee safuullee duudhallee waa hunda gatee jira. Amantii keessallee bahee jira namni amma waan akka haasaan kana babbaratamee jira natti fakkaata. Baay'ee tokkoof nama jibbisiisa dhugaa rabbii baay'ee tokko dubartummaa ta'uu kootittu baay'ee nama jibbisiisa wallaahi yoo haasa akkana dhagahu jechuudha. Maaliif hin saalfanneen nama saalfachiiftii jetti Oromoon. Namni ofii waan saalfanneen nama biraa immoo saalfachiisaa beektanii kanaaf akkana nama hunda of rakkisiisuun akkana immoo waan hin taane haasa'uun kun xiqqoo baay'ee nama dabbara jechuudha. Hangumaan fi illee yoo rakkatanii hangumaan fi illee yoo maaliyyuu taane sila osoo ofuma keessatti haasa'an illee baay'ee bareeda ture. Garuu barumsa ta'e natti fakkaata aadaa ta'e natti fakkaata. Dhiirri dura akka beenutti dhiiratu dubartii fuudha malee dubartiin dhiiraan fuutu akka beenutti akka dhageenyes jechuudha. Garuu zabana kana onlaayiniin garagaran baay'ate kana sarchi godhanii dhiira fi xalabachuu deeman. Dhiirri akka duraa dalagdee nama nyaachiftuullee hin jirtu. Dhiirri akka duraa nama fuutullee hin jirtu. Bakka xalabamtee gara dubartiin ergamuu bichaadha. Amma fakkeenyaaf mucayyoon tuni birri jaarsa namaatti birri 500 itti baasee xalabee fidaaratti jaarsa namaatti. Isii yoo barbaadde jiraattus yoo barbaadde ati dabalamteettus haa deemtutti. Garuu an birri 500 xalabee fidatte. 500 itti fiddee garuu inni gaafa dhufe amma dhuguma rabbii jaartitii jedhee zalaalamisii wajjin jiraata yaaddeeti amma akkasitti yaaddeeti. Dhiirri hanga feeti maa baala gomtee shaareerra yookaan baranda haa jiraattu. Wallaahi dubartii gaarii barbaaddi malee dubartii badduun feetu dhiirtu jechuudha. Hanguma feeta durriyyee manatti hin galle maan ta'an ta'a alaga bultu. Durriyyummaarraa mannaaraa ooltu. Beektanii biyya keenyatti. Takkasii sunuu hangam tokko dubartii amala qabeettii dubartii safuu eeggattu aadaa eeggattu amantiis kabajjuu barbaaddi jechuudha. Warra amma birrii qabna jedhanii walaawwalamanii birratti eegattii kuloo hoggaa meeqa arriin kujiinaa arabaatitti fixxee gana dhiiraan bitan kana dhiirri rakkoo keessa tarraan maasalaama dullatti eessasi beekadhaan. Hin arrabsaa gaarii wallaahi hin arrabsan beekama argaa jirra maa. Warra ofii isaaniitii birriin dhiira bitan booddee isaanii galgalli isaanii badama jechuudha. Maaliif
akka safuutti illee safuu akka aadaatti illee aadaa waa hundumaa akka shariyaatti illee akka amantii illee cabsanii waa hunda ofiin deeman jechuudha. Hanguma feetee maa hin maraatin dubartiin silaa uffatuma keessa maraatte malee badheetti maraattu jechuudha. Kanaaf amma afaan midheeffatanii haasa kana haasan kana waan irraa tolan itti fakkaata. Garuu dhiirri feeti maa hin taane dubartii waan agartu illee hin jirtu. Dhiirri yoo ofii jaalatti nama fooriinis ta'u ofii jaalatanii amma kana walaalanii birraa foo qabanii akka farda yeroo kooraa fedhan qamadii yookaan garbuu yookaan waan ta'e qicanii gala kooraa itti fe'atanii akkasii sun dhiirri akkasii sun gaafa rakkoo keessaa baate biyya namaa dhufte eessa si beekadhaan. Gaafa san galchuu dandeessi waan feete godhuu dandeessu jechuudha. Inni liqa jechuudha bakka. Inni liqa inni xalabamuu barate waan xalabamuuf hin xalabama jechuudha. Abbaa gara xalabata bakka inni onlaayinii keessatti harciwanii waan jiruuf hin xalabamaa jechuudha. Birrii 600 birrii 700 800 san iddoo akkasumas ziidan ijaartee yookiin ammoo miskiina tokko gargaartee yookiin ammoo warra kan kee kaawwatan waan nyaatanuu waan dhuganuu uffata gaariitu uffannisanii osoo isaanuu uffistee kunuunsitee haadhaaf abbaa kan kee fiizikaala isaanii sirra fixatan jijjiiran tokko fiddee fi eebba isaanii fudhattee rabbirraas namarraas waa hundarraayyuu hin argatta jechuudha. Hanga dhiira mannaarraa fiddee sanuu jaarsa namaa fa'a. Gaar ilmoolee abbaa ilmoolee fa'a kookaa jaartii ofiitu biyyatti waa waratuun dhabee fa'a fuutanii fiddanii wajjin rakkatina wallaahi riskiin harka rabbii jirti hireen waan rabbi isin ilaalee malee hin baatu. Kanaaf osoo kabajaa keessan eeggattanii jaarsa bareeda argattanis bultii gaarii ijaarattanis jireenya wallaahi jireenya gaarii jiraattan miidha lama istiraama qabdu ta bultii gaarii argattanisin warruma sirraa baalageedha heerumanii hiikame heerumtee hiitte. Keessattuu zaman kana miidiyaa irraa ni kaawwatanii ji'a lama guutan kulo walii kani waliinni gaaf kan achuma wal arrabsuudha bakka asirra fidanii qullaa wal dhaabuudha. Maaliif kabajaa waan gaaf dura kabajaa ittiin heerumanii jechuudha. Waan gaaf dura ofiisiiti jaalattee janaajantee ansiibsaa ittiin oduun hin jaalatin inni birri sallaalee dhaqee jechuudha bakka gaaf birri sun dhumattee ol dhiitee ofirraa baasa jechuudha bakka. Ninni dhiiraa bakka barbaade deema misiin maal taate mee isa deebite warraa baate firaa baate mee isa irratti gaafsan. Kanaaf ufumaa keessanii qiletti fudhattanii maammadoon nu miidhee birritiin irraa nyaate maaliitiin irraa nyaate dhiirri wallaahi dhiirri feete birri giddi nama rafatu hin jirtu. Ufumaa keessanii dadhabetti keessanii gaafa inni ol sin dhiitee ofirraatiin aree dhuuftanii asirraa miidiyaa kanarraa hin girgireessina. Akkuma gammadaa itti kennitan gaafa inni gammadaa bira adeemaa inni illee sin aree jechuudha. Makinaatu ofii keessanii jaalattanii waamtanii ofii keessanii bakka gaafa birri fixatinni gaafa ajaa'ibii fixate ol isin dhiitee isin gadi baasaa jechuudha bakka. Ofii keessanii seera waa hunda qabsatanii baasan jechuudha. Waan kana ta'eefuu safuu keessan ammoo eeggadha. Kabajaadha yoo teettanii jaarsa gaarii argattanii hiree gaarii bultii gaarii ilmaan gaarii gaafa ammoo miidiyaa kanarratti walaawalamtanii asiin qalamii dibattanii asii rifeensaa farda kaa'attanii asii qeeshaa seedhaa kaa'attanii gaafa asii waan hin jirre ofitti guurtanii baqqaayanii isinii miidiyaarraa arganii isinii lafatti arganis tokko miti. Fakkeenyaaf amma warroon miidiyaa irratti wal janaajanii wal fuudhan kuni miidiyaa irratti waa hedduutu mul'ata. Hektara godhatanii gaafa lafatti wal argani inni siin beeku isiin isan beektu. Sanii gattaatee argamtu waan ta'eef bultii isaanii keessatti gaagaa fida jechuudha. Gaafa wal bira gaanii fiizikaalisii qara inni miidiyaa irratti beekusii waa'ee hektara fa'aa qalamii waan adda addaa dibattee afoo deemtu gaafa inni bira ga'e tokko miti tokko fa'a. Kanarraa ka'e jibbuu mala gatuu mala. Kanaayyuu uuma feete dayyuusa feetellee of taate dhiirri yoo nama jaalattu yoo dubartiin nama jaalachuu irra dhiirumti nama jaalattu yoo isin waratti yoo ofii keessan jaalattan lagiseedha malee isin warachuu hin danda'u. Maaliif jireenya keessan kan fuulduraatitti gufuu isinitti ta'a. Waan akkanaa kana duriyyee dubartii akkana kana ilaaltanii shamarri keenya hin dogongorina. Waan rabbi isin irra zaqin dhabdanii dalagadhaa gara maatii keessanii galaa ofirraa gaa'ela gaarii oomishadha malee onlaayiniidhaan dhiira bituu hin yaalina. Dhiirri onlaayiniin bitamtu isiniif hin jiraattu jechuudha.